warshaa simintoo hidhatootaan butamuu himan. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura aan Asli Galgalo. Nuudheedha dhaggeeffattooteenna oduutiin jalqabaanii godina Shaawaa Lixaa aanaa Aadaa Bargaatti hojjettoonni warshaa simintoo Daangottee hidhattoota nukkaanfamuu dhaabbatichi beeksise. Torbee kana mootummaan hidhattoonni woboo namoota butuunii maallaqa gaafachaa akka jiran ibsa. Akkasumas dhiyeen kana abbaan ministeera albuudaa Takkala Uumaa hidhattootaan butamee oduun jedhu himamaa ture. Oduu kan dhaaressuun abbaan qotee bulaa amqonni sarra jiraa jedhee miidiyaa hawaasaarratti maxxanse. Hirphaa Gammachuu gabaas qaba. BBC'n jiraattotaa fi maddeen irraa akka odeeffatetti hojjettoonni roobii ganama warshaa simintoo irraa ba'anii gara bakka galteen warshaa qotamuutti otoo adeemanii karaatti butaman. BBC'n lakkoobsa hojjettoota butaman jedhamanii dhaabbaticha irraa adda baafachuu baatus maddi tokko hojjettoota 30 gadi miti jechuun ibsan. Dhimma kanarratti BBC'n aangawoota mootummaa irraa odeeffachuu yaalus hin milkoofne. Badii kanaaf kan himatame hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhuu fi tarree shororkeessummaa keessa galchedha. Gama hidhattootaan ammatti wanti jedhame hin jiru. Bakka warshaan simintoo jiruu fi bakka galteen warshaaf wal qotamee ba'u walirraa fagaatama. Bakki butamuun isaanii ibsame Finfinnee irraa gama lixaatti kiiloomeetira 100 ol fagaatama. Warshaa simintoo guddichi qabeenyummaan isaa dureessa guddicha Afrikaa lammii Naayijeeriyaa Alikoo Daangotee yoo ta'u dhaabbatichi dhimma kanarratti waan dubbate hin qabu. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kaabaa bakka warshaaleen simintoo adda addaa argamanitti badiin hidhattoonni ittiin himataman yoo dhagaamu kun kan jalqabaa miti. Kana dura garuu hidhattoonni badii akkanaa itti gaafatamummaa hin fudhannu jechuun waakkatan. Barana baatee onkoloolessaa keessa achuma Shawaa Lixaa aanaa Aadaa Bargaatti haleellaa hidhattoonni awutoobisii hojjettoota warshaa simintoo Mugar deddeebisuu irratti bananiin yoo xiqqaate lubbuun namoota 2 darbeera. Waggaa darbees aanaa Sulultaatti hojjettoonni warshaa simintoo Itiyoo Simint lammiilee biyya alaa dabalatee namoonni 30tti siqan hidhattootaan ugguramanii torbanoota muraasa booda gadhiifamaniiru. Akka jiraataan maqaanaaf dhoksaa jedhani manitti hojjettoonni kun lafa gammoojjii maashiniin dhakaa daaku kan hojjetan akka ta'anii fi konkolaataa dhaabbatichaa sarvisii ta'een imalaa turan. Kanneen ugguraman keessaa maanguddoo fi dubartoonni gadhiifamanii kaan ugguramuu ibsan. Namoota butanii qarshii gaafachuun hanga kaffalamutti ugguranii tursiisuun gama bakkeewwan baadiyyaa hidhattoonni socho'anitti irra deddeebiidhaan raawwatama. Hidhattoonni garuu kana ni waakkatu. Dubbi himaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa miidiyaaleedhaaf jalqaba torban kanaatti kennaniin hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo garee saamichaa irratti bobba'edha jechuun himatani. Akka jiraattonni jedhanitti namoota ukkaamsan jedhaman kana gadhiisisuu fi hidhattoonni qarshii guddaa gaafatu. Hidhattoota warshaa Daangoteen alattis torbanoota muraasaan dura hidhattoonni hojjettoota warshaa Mugar qabanii qarshii kaffalchiisanii gadhiisuu himu jiraataan kun. Akka kanaan dura barameen hidhattoonni namoota ugguranii hanga qarshii miliyoona 1 gaafatu jedhan. Inni xiqqaan qarshii 100,000 jechuun ibsan. Jiraattonni akka jedhanitti mootummaaf dalagduu fi dhimmoota garaagaraa eeruudhaan namoonni nagaa ukkaanfamu. Humnoonni mootummaas hidhattootaaf dalagduu jechuun maatii hidhattootaa irratti akka haleellaa gaggeessanis jiraattonni ni dubbatu. Marii kanaan dura abbootiin qabeenyaa simintoo fi mootummaan mari'atan irratti mootummaan rakkoo nageenyaa furuuf karoora akka qopheesse ibsee ture. Mootummaan finciltoota Tigraay wajjiniin rakkoo karaa nagaa hiikuudhaaf baatii tokkoon dura waliigalteerra ga'us hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ajandaa siyaasaa hin qaban jedhu waliin marii akka hin teenyes ibseera. Hoogganooti waraana Tigraay fi raayaan ittisa Itoophiyaa adeemsa humnoota TPLF hidhannoo hiikachiisuu irratti naannoo Tigraay magaalaa Shireetti wal arganii karoora baasuu eegalan. Humnoonni Tigraay fi mootummaan Itoophiyaa waraan waggaa 2 geggeeffameen booda Afrikaa kibbaatti waliigaltee nagaa buusuu mallatteessan saffisaa fi haala hiikameen raawwatamaa akka jiru aangaan Tigraay tokko BBC'tiin Galaana Balaayee dabalata qaba. Koreen ogeeyyii teeknikaa waloo humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa irraa ijaarame naannoo Tigraayitti imalee magaalaa Shireetti wal ga'uun humnoota Tigraay hidhannoo hiikachiisuu irratti karoora baasuutti jira. Ministeerri kominikeeshinii mootummaa ibsa kamisaa irraa baaseen koreen kun karoora dabalataa baasuuf kaleessa marii eegaleeraa jedha. Karoorri garaagaraa koreen kun baasu akkaataa meeshaa hiikachiisuu, kaampii galchuu fi dhimmoota kanaan wal qabatan ka deebisu akka ta'e ibsa. Waliigalteen magaalaa Naayiroobiitti waraana Itoophiyaa fi ajajaa humnoota TPLF gidduutti ga'ame humnoota Tigraay meeshaa hiikachiisuu fi humnoota raayyaa ittisa biyyaatiin ala jiran naannoo Tigraay keessaa baasuun yeroo tokkotti raawwataa jedha. Mootummaan ibsa baase keessatti dhimma meeshaa hiikachiisuu malee waa'ee humnoota alaa jedhamee waan dubbate hin qabu. Tibbana humnoonni Tigraay waraanni Eertiraa badii raawwataa jira jechuun
himataa turan. Gama Eertiraan garuu wanti jedhame hin jiru. Meeshaa hiikkachiisuu irratti karoora bal'aa baasuun duubatti kan harkifate sababa dhimmoota teeknikaanii jedheera. Mootummaan federaalaa bakka buutonni waraana Itoophiyaa fi humnoota Tigraay shireetti akka wal arguuf deeman aangawaan Tigraay ambaasaadar Wandimmoo Assaamminoo amma dura BBC'tti dubbatanii turani. Dhimma dabalataa garuu hin dubbatiin hafan. Waraana lamaan gidduu waan abdii namatti kennutu uumamaa jira. Waraanni waliigalee dalagaa jira jechuunis televezyiinii Tigraayiif dubbatan. Waraanni waggaa 2 turee fi biyyattii gaaga'e karaa nagaan furuuf ji'a tokko dura Afrikaa kibbaa magaalaa Pretooriyaatti waliigalteen nagaa qaamolee lamaan gidduutti mallatteeffameera. Ergasiis dhimma waraanaa irratti ajajoonni waraanaa gama lamaanii magaalaa Naayiroobiitti mari'atanii yeroo raawwii waliigaltee kanaa lafa kaa'aniiru. Ambaasaadar Wandimmuun waliigalteen mootummaa federaalaa fi TPLF gidduu haala sirriin adeemaa jira jedhan. Taatullee waraanni Eertiraa badii jajjaboo raawwataa jira jechuun himatan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkanis ministeera muummee Abiy Ahmed waliin dhimmuma waliigaltee kanaa irratti mari'atanii turan. Torban darbe ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo raawwii waliigaltee kanaa irratti gara Maqalee imaluun marii taasisaniis turani. Erga waliigaltee nagaatii deeggarsi namoomaa naannoo Tigraay seenuu jalqabeera. Haa ta'u malee hammi xiqqaa ta'uu humnoonni Tigraay ni ibsu. Mootummaan tajaajiloota bu'uuraa fi imala qilleensaa eegaluuf qophiitti akka jirus ibsuun ni yaadatama. Oduu gaggabaaboo addunyaa jalqabaanii mootummaa Naayijeeriyaa barumsa sadarkaa tokkoffaa afaan Ingiliziin adoon taane afaan dhalootaan akka ta'u murteesse. Kanaaf ammoo akka gargaaru imaamata barumsa sadarkaa tokkoffaa afaan Ingiliffaan barsiisuu dhorkuu fi afaan dhaloota jajjabeessuu baase. Naayijeeriyaa keessatti afaan Ingiliffaa gammaatti afaan hojii afaan baruu fi barsiisuu tajaajilaa jira. Amma garuu afaan dhaloota iddoo guddaa akka argatuu fi irratti xiyyeeffatamuutu ibsame. Manni calbaasii Beeljiyeem tokko buqqee mata namoota barkolonii Kongoo tajjeefamanii gurguruuf ture dhaabe. Buqqeen mata sadeenii kunin kan namoota Afrikaa bar 1893 fi 1894 ajjeefamee jedhan. Gochi kunin kan namus cabsuu fi jibsanyummaa argisiisuu jechuun aarii guddaa kaase. Eegee ajjechaan abbaa gadaa Karrayyuu Kaadir Hawaasii fi Jil Gadaa isaa 14 irraa raawwatee har'a waggaa tokkoffaa lakkoofsise. Ajjechaan koomii guddaa kaasee turkanaa mootummaan jalqabaa oomishan ittiin jedhuutti raawwatee jechuun ibsa. Duuba irratti ammoo aangawootni mootummaa keessaa fi qorannoon Koomishinii Mirga Namoota Itoophiyaa taasise ajjechaan isaanii humnoota mootummaa taheef. Amma isaan yaadachuu fi qophiin taasifamuuf ture sababa rakkoo nageenyaa guyyaa biraatti dabarfamuu himan qopheessitoonni. Koree qopheessa yaadannoo keessa tokko ta'e obbo Jiloo Boruu ajjecha kanaaf haqni hin argamne jechuun Zalaalem Taadessaatti hime. Nuti gaa'anaa keenya kana amma nageenya jira jechuun hin danda'amu walumaa galatti amma har'a bultee moo ooltedha akkanuma keessa jirra. Baadiyyaa isaa keessa namni akka fedhee socho'ee galuun hin danda'amu. Nuu amma bakka san dhandhee hin beektanis uffata aadaa akka dheengadda uffannee baanee jaarsi ijoolleen dubartiin hundi itti wal geenyee achitti ayyaana sanii gaafa sanillee waan fedhe haa ta'u jenneetuma konfiidensiidhaan itti deemneetuma waan nu gargaaree xumurre. Amma immoo akka sanitti baatee bakka san dhaabbattee waan aadaa kana fa'aa uffattee achitti ba'uun hin danda'amu. Baay'ee rakkoon nageenya baay'ee cimaadha baay'ee cimaa. Kanaaf uummata kana baaftee bakka tokkotti sagantaa akkatti irratti hirmaachisuun xiqqoo namatti ulfaata beektaa. Nama 4-5 taatee uffata huccuu aadaa sun uffattee dhaabbachuu hin dandeessu. Haalli nu mijatee jennaan tiishartii fa'aa qopheessuu barbaade. Inni tokko tiishartiidha yaadannoo meeshaaliitiif jechuudha akka kanuma yeroo darbee jechuudha. Kan biraa immoo waan yaadannoo ta'u waan achitti mul'atu wayii bakka tokkotti waan tokkichuma wayii waan isaanuma bakka tokkotti tokkummaa isaanii san ibsu wayii adeemsarra jirra malee qopheessinee guyyaa akkanaaf baanan jennu. Kanaaf xiqqoo birduu wayiitti jira. Guyyaa sanitti godhuun xiqqoo ni ulfaata jedhaniituma jaarsota fa'aa haasofsiifnee guyyaa san xiqqoo miliqsuu wayya jedhaniiti guyyaa muraasa wayii duubatti bunna illee akkasitti mari'annee. Warra kan mootummaarraa sodaa qabdu. Warra mootummaati. Warri mootummaa akkasii arginaan sinqiisanii siyaasa guddaadha akka nutti fudhatu. Akka waan waa qopheessitii waa isaan irratti waa hojjechaa jirtu wayitti fudhatu. Guyyaa sana sirna gadaa michillee irra turani miti maal qopheessaa turan meenuu yaadachiisi? Waaquma kadhaadhaaf jechuudha.
korma wayii qalanii hedduma isaanii keessatti hedduma warra gadaa jechuudha. Achitti sirnuma gadaa isa wajjin wal qabatu wanni isaan hojjetan malee wanni biraan jiru. Hayyee tole abbaa gadaan bakka isaanii bu'aniiran jiru amma. Aadaa keenyatti gadaan ka ilmaati. Gadaa ilmarratti seerri tumama. Ilmatu muudama. Marcuma san ilmatu qabatee irra taa'a. Wanti hundumtuu seerichi ilmarra taa'a. Akka seeratti ilmumatu waan guutuu aangoo guutuu isaa harkaa qaba. Waan daa'ima ta'eetiin eebbisuu hin danda'u socho'ee warra gadaa san liidi godhee yookaan hoogganee gar tokko bakka mashinnaa wayillee geessuu hin danda'u waan ta'eef abbaan immoo akka irratti tissu seera isaa san fudhateeti irratti tissa. Kanaaf egaa amma ilmiin jira mucaan hin jira. Kanaafuu egaa amma seerri guutuu isarra jira. Erga abbaan deeme immoo inni ammas egaa mucaan daa'ima socho'uu hin danda'u waan ta'eef namni obboleessa kadiiroo jechuun abbaa mucaa kichaa kana amma bakka isaa bu'eeti warra gadaa san isatti bobbaasa bakka bu'ee. Mucaan xiqqaadha amma hagamta? Mucaan waggaa afuraffaadha moo meeqa keessa jirra? Waa'ee haqa isaanii waa'ee ajjechaa isaaniif namni itti gaafatame jira mootummaan qaama mariisisee jira uummata keessa waa'ee kana maaltu jira akka bulchiinsaatti wal quba qabdu? Haga ammaa waan itti gaafatamummaa isaanii waan numtuu callisaniitu uummata sossobaniitu wajaa malee wanti abbaan yakkaa kanatti hidhamee waan akkasitti godhamee kanaaf akkasitti umaramee wanti jedhamee handi isaanii wanni bahin jiru haga ammatti waaquma eegaa jirra jedha uummanni illee wanni tokko immoo wanni sossobanii asiin gidduudhaan birrii wayii faa namatti kennanii iyyansuma namni iyyisaniin akka warri gadaan asiin jiru amma yeroo ammaa yuuniskootti galmaa'ee jira. Warri mirga dhala namaallee oofee waan kana baay'ee guddatee wanti kun baay'ee faca'eeti mootummaa rakkisee jennaan uummatuma ofirraa tasgabbeessuudha jecha birrii faa namatti kennanii gumaan kafalame maal malee seeraan haga ammatti wanti xumurame hin jiru. Wanti gumaa sanillee kafalan seeraan kafalan hin jiru. Gumaa jedhanii mootummaan namoota kaffaleeruuf jira? Gumaan nuti balleessee dhugaadhaa jedhaniituma otoo uummanni itti waliin galiin callisaniituma waan godhan gaafa isaantiuma namatti kennanii jechuudha. Tapha wancaa addunyaa argaggeeffameen Ramadifaa bakka buutuun Afrikaa Morokoon Kanada injifachuun marsaa itti aanutti dabarte. Kanaaf waan birarraa haasa'uu fi waayilikii Galaana Balaayina biraatti argama. Galaana taphii irraa akkam ture? Eeyyeen egaa wancaan addunyaa Kaataaritti gaggeeffamu har'a guyyaa 11ffaa isaarra jira. Amma biyyootni 16 marsaa injifatanii darbuutti makaman walakkaan beekamaniiru. Tapha sadaffaa ramaddiiwwaniitu gaggeeffamaa jira. Haga ammaattis gooliiwwan 100 ta'an lakkaa'amaniiru. Biyyoota Afrikaa bakka bu'uun keessaa Senegaal ramaddii ishee keessaa lammaffaa ta'uun marsaa itti aanutti darbuu ishee biyya mirkaneeffatti turte. Galgala kana ramaddii faa keessaa Morokoo fi Kaanadaa tapha kana durayyuu itti aanutti akka hin dabarre mirkaneeffatte gidduutti taphatame. Morokoon goolii 2-1 Kaanadaa injifattee ramaddii ishee keessaa biyya Afrikaa jalqabaa tokkoffaa taatee dabbite taateetti. Taphni biraan baay'ee eegamaa ture ka Krooshiyaa fi Beeljeem sadarkaa fiifaan bara kana baaseen Biraazilitti aantee biyya sadarkaa lammaffaa irratti argamtudha. Romelu Lukaku yeroon idilee dhumee daqiiqaa dabalataatti carraa goolii nama gaabbisiisu gooliitti jijjiiruu hin danda'iin hafe amma dubbii ijoo miidiyaa ta'eera. Wanti biraa ka duraan hin beekamne ka wancaa addunyaa bara kanarratti taasifamuuf deemu haadholii seeratti kubbaa miilaa dhiirota geggeessuuf deema. Kanirraa maaltu eegama? Seenaa wancaa addunyaa keessatti ka dhiirotaa keessatti guyyaa har'aa yeroo jalqabaatiif taphachiistotni 4 tapha wancaa addunyaa Jarmanii fi Koostariikaan sa'aatii 4 irratti taphachiisuudhaaf jiru. Stifaanii Firaapaart ammoo wancaa addunyaa dhiirotaa irratti haadha murtii ta'uudhaan dubartii jalqabaa taati jechuudha. Dandeettiif beekumsi dubartooti qaban warri duraan shakkan kan irratti beekuu danda'anii jedhu. Galatoom gala. Dhaggeeffattootni sagantaan irraa ganumaan waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgala kanaa in turaa malee in uraa jedhu boombiin hiikamaanii koomenti keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Galaana Balaay keessaniif dhiyeessan Asli Galgalooti. Akboor isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.